Akkam jirtu maatii YouTube Sinan Entertainment. Turtii keenya har'aan waan barnoota irraa argattan sinii qabannee dhiyaannee jirra. Kanneen YouTube keenya subscribe hin goone ammuma gochuun yaada keessan nuuf qoodaa. Seenessa isiniif dhiyeessinu kana kanneen barruun argattanii hin dubbifne asiin dhaggeeffachuun akka irraa hubattaniif. Kanaaf yaada qabdan nurraa hin qusatinaa. Hanqina qofaan ilaalin. Mootii biyya tokkotu ture. Mootiin kun uummata isaa biratti jaalalaa fi fudhatama guddaa qaba. Bulchiinsi isaa keessattis uummati gammachuu fi jaalalaan jiraata. Mootiin kun miila tokkoo fi ija tokko hin qabu ture. Kun garuu uummata isaa tajaajiluuf hanqina itti hin taane. Egaan naannoo maasaraa isaa sodaawwatu fakkii fi siidaa kaafame argee baay'ee itti gammade. Dhalootaafis akka tolutti kan isaas akka kaafamu fedhe. Hooggantoota bulchiinsa isaa jalaa fi abbootii murtii walitti qabuun suuraan isaa hanqina tokko malee akka kaafamuuf gaafate. Ogeessotis walitti qabaman. Namni fakkii isaa hanqina malee bareechee kaasee badhaasa akka qabu akkasumas hanqina yoo qabaates akka adabamu akeekkachiisuun itti hime. Ogeessotis ijaa fi miila isaaf dhiphatan. Itti yaadanii buusaniis akka kaasan dhufuufii dide. Manni guutuun callisaan nu weerarame. Duuba ogeessi tokko harka kaasee akka fakkichaa kaasus itti himnaan namni guungume. Suuraa akkamii akka kaasu yaaduu fi shallaguun baruu dadhaban. Baruufis arguufis hin ariifatan. Ogeessichis turtii sa'aatii dheeraa booda kaasee agarsiise. Mana guutuu raajeffachiise. Mootii gammachiises. Suuraan inni kaases mootii fardarra taa'u garri miila nagaa mul'atuu fi xiyya irratti akeekkachiisuuf ija tokko muksee jiru. Ogummaa addaa fakkii ajaa'iba. Wanti jechuu fedhe yeroo mara furmaati akka jiruuf hanqina namaa qofa osoo hin taane jabinaa fi guutuu namaas karaa ittiin guutnu qabaachuu akka qabnu. Nugus yookiin mootiin kun hanqina ijaaf miila qabaatus uummata isaaf ba'aa ittiin taane. Fakkii irrattis dhalootaafis guutuudha. Ogummaa yoomuu haa jiraatu. Dandeettiin rakkina keenya keessaa fi hanqina keessaa ittiin baanus ogummaadha. Ogummaan haa lalisu. Seenessa gabaabaa kanarraa akka waa hubattan abdiin qaba. Amma immoo kan biraa tokko isinii dabaluun qacceessa. Isinis yaada keessan nurraa hin qusatinaa. Dhaamsa keenyaadha. Gochaan moo'ii malee waliigalteen mo'uuf hin yaalin. Barreeffama gabaabaa. Mootii biyya tokkootu ture. Nama isaaf amanamaa tokkoof aangoo itti laachuun waggaa 30 kan tajaajileef tokko namooti kaan iddoo aangoo isaa dhaaluuf mootitti hamachuu eegalan. Akka inni mootii irratti shira xaxuuf qabeenyaa biyyaas saamaa jirutti mootitti himuu qofaas miti ni amansiisanis. Mootichis akka du'i itti murtaa'u murtoo dabarsuun kan inni ittiin ajjeefamus saroota maasaraa isaa adamoo kamiifuu oolaniif hamoon akka ajjeefamu jedhame. Namichi mootii isaaf amanamaa kunis waan tokko hubatee dubbatee amansiisuuf hin carraaqne. Sababa namoonni kaan mooticha amansiisaniif maaliyyuu jedhu akka hin amanne waan bareef waan tokko qofaa gaafate. Yaa mootii, haadha warraa koof dhaamsa ijoollee koof qabeenyaa hangan hir'utti dabalataanis namoota waan na bira qabaniif imaanaa isaanii hangan deebisutti guyyaa 10 qofa naaf laaddaa jechuun kadhata. Mootiinis akka hin banne waan beekaniif tolee jedhanii fudhatan. Namichis gara mana isaatti galuun saantima warqee 100 fudhachuun gara namicha isaa saroota kanaa kunuunsuutti deemuun guyyaa 10f kan saroota sana sooru naaf eeyyami. Anis kanan siif laaddaa jechuun itti hima. Namni sunis tolee jedhan. Inni saroota sana guyyaa 10f sooruun
guyyaa 11ffaatti dhiyaate. Murteen isaas irra deebiin dubbisameefi. Mooraa keessa seensisuun saroota hamoo eenyullee nyaatan sana itti lakkisan. Saroonni sunis itti fiiganii miilla isaa jala gangalatan, qolee utaalanii yaaban, gammachuun isaa faana taphatan. Mootiinis waan ta'aa jirutti dirqame ni raajeffata. Namichis mootiin saroota kana guyyaa 10 qofan kunuunsee soore, bu'aa isaa garuu ni argattu. Garuu waggaa 30 amanamummaan isin tajaajile. Garuu kun harka koo hidhamee akkan du'uuf diinonni koo himata jabaan irratti dhiyeessaniin naan du'aaf qophaa'e. Bu'aa isaas argaa jirtu jechuun dubbate. Mootiinis yelloon fuulli isaanii dafqee hojii isaaniittis ni gaabban. Aangoo isaas deebisuudhaaf namoota himatan irratti murtee fedhe akka dabarsu eeyyamaniif. Namichis aangoo isaatti deebi'uun warra isa ajjeesuuf shiraniif dhiifama godhe. Gudunfaa. Namni amanamaan kun mootii kana dubbatee amansiisuu akka hin dandeenye beekeera. Garuu filannoon isaa saroota hamoo kana madaqfachuun gochaan amanamummaa isaa agarsiisuu filate. Diinonni isaas shira qindaa'een onnee mootii to'atanii ijaa ta'eef dubbachuun akka hin moone ni beeka. Kanaaf dubbachuurra gochaan akka mo'u amane. Daandii isaas tooftaan irra aanuun agarsiise. Aangoo isaattis ni deebi'e. Diinoti isaas harka isaa seenan. Garuu inni haaloo hin baane. Amanamummaan mootiif uummata tajaajile malee, kunis amanamummaa isaa mirkaneessa. Yeroo kamuu waliigalteen yoomuuf tattaafatte fedhiin kee ni sharafama. Galmi kee kaayyoon kee ni daanga'a. Garuu gochaan yoo moote olaantummaan injifatta. Yeroo mara dhiphina kamiin keessattuu fala dha'uun tooftaan ce'uun gamnummaadha. Har'aaf asirratti xumura. Yaada keessan utubaa.